Inni kan dhalate baadiyyaa biyya Jaappaan keessatti. Maatiin isaa hiyyeessota mana xiqqoo keessa qarshii xiqqoodhaan jiraatanidha. Umrii 9 guutuuf maatii isaan rakkattoota kana gargaaruuf mana barumsaa dhiisuun suuqii xiqqoo ishii banee gurguruu eegale. Guyyaa hunda ganama boroodhaan ka'ee suuqii isaa qulqulleessuun meeshaa suuqii sanatti galchu fiduudhaaf gara hojiitti fiiga. Waggaa baay'ee erga kana hojjetee booda adeemsi isaa daandii suuqii gurguruurraa gara daandii birootti jijjiirame. Kaampaanii elektiriikii hojjetu keessatti hojii argate. Achitti hojii balbii fi sokkeettii hojjechuu baruun isa kana gara fuulduraas hojjechuudhaaf hawwii guddaa horate. Guyyaa hunda halkan barachuu fi yaalii ofiisaa haala balbii fi sokkeettiin irratti hojjetaman irratti yaalii garaagaraa gaggeessaa ture. Guyyaa tokko sokkeettii ifaa isa duraan irra fooyya'aa ta'e ofiisaatii hojjete. Hojii isaa kanaanis baay'ee gammaduun gaggeessaa isaa biratti deemee argisiise. Garuu gaggeessan isaa kun hin gammadne waan ta'eef meeshaan ati jettu kun hin hojjetu jedhee. Hojii isaa kanaanis fudhatama argachuu dhabus yaada ofiisaatti amanuu hin dhiifne. Innis ofiisaatii waan tokko hojjechuu barbaade. Dhuunfaa isaatti kaampaanii banachuu barbaade. Hiriyoota isaas ni gaafate. Isaanis wanti ati jettu kun hin hojjetu isaan jedhan. Innis osoo hojii isaa isa dhaabbataa gadi hin dhiisin kaampaanii dhuunfaa banuu barbaade. Muuxannoo malee, qarshii malee, beekumsa baay'ee malee kaampaanii dhuunfaa banachuuf hawwii guddaa horate. Kana hunda keessatti hawwiif, abdiif, ofitti amanamummaan isaa baay'ee jabaa ture. Yeroo umrii 22 gahu murtee cimaa tokko murteesse. Hojii isaa isa dhaabbataa hojjetu kana dhiisee manufaaktiriingii xiqqoo banachuu barbaade. Innis akkuma yaade ni banate. Innii fi haati manaa isaa mana xiqqoo keessatti sokkeettii oomishuu eegalan. Lamaan isaaniiyyuu oomishan kana balbala namaatirra deemanii gurguruutti ka'an. Ta'us namoonni bitachuuf fedhii qaban ni argaman. Ji'oonni ni darban. Garuu hanga ammaatti oomisha isaanii gurgurachuu hin danda'e. Jiraachuuf jecha meeshaa manaa qaban hunda ni gurguran. Qarshiis namoota irraa ni liqeeffatan. Kanneen hundaa keessatti qormaanni hamaan garaagaraa isaan qunnan. Innis abdii kutuuf yaade. Guyyaa tokko taa'ee hojii koo isa duraattan deebi'a jedhee yaade. Sana booda bulee ganama hirriibaa ka'u abjuu haaraan, yaada haaraan ka'uu ka'e. Yaada haaraa horatee ka'e. Innis isaan eegala kana milkeessuun narraa eegama. Duubatti hin deebi'u jedhee milkeessuudhaaf ariifate. Sanaadha kan jireenya isaa guutuu akka jijjiirratu isa taasise. Egaa namni kun jireenya homaatirraa wanti addaa isa godhe tokko argama. Jireenya homaatirraa oomisha isa jalqabaa sokkeettii 1,000 kan isa ajajee akka inni hojjetuuf taasisu ni dhufe. Innis waggaa 100ffaa isaatti ajaja oomisha jalqabaa 1,000 gara hojjettoota 200,000 50,000 hojjisiisee jiraata. Kan malees waggaatti gara gabii biliyoona 65 galchuu ga'eera. Har'a oomishni kaampaanii isaa addunyaa guutuutti gurgurama. Inni kun hundi nama beekumsaa fi qarshii homaa hin qabneetiin kan ta'edha. Wanti inni qabu guddaan ofitti amanamummaa abdii cimaa of keessaa qabaachuusaati. Maqaan isaa Konosuke Masushita jedhama.
kaampaaniin inni mana isaa isa xiqqoo keessatti eegalee har'a addunyaa guutuutti beekamaa ta'e kun Panasonic kaampaanii jedhama. Milkaa'inni kaampaanii kanaa kan nama dinqudha. Jarana milkaa'inni hangam barattee fi maallaqa hangamii qabda irratti hundaa'u. Milkaa'inni waa'ee ofitti amanuuti. Milkaa'inni anis nan danda'a jechuudha. Kanaaf milkaa'uu barbaadda yoo ta'e ofitti amani. Wanti hunduu yoo si harkaa buuteet namni hundi dhiisi jedhee abdii yeroo si kutachiisetti ati ofitti amani. Sittan himaa ati abdiin kutiin. Jireenya kee guutuu bara baraan jijjiiruu barbaadda yoo ta'e jabaadhu. Abdii hin kutiin. Fuulduratti socho'i. Yoo dandeesse barari. Bararuu yoo dadhabde fiigi. Fiiguun immoo sitti ulfaata yoo ta'e deemi. Sanis deemichi kunis sitti ulfaata yoo ta'e shunquuqi. Garuu wanti guddaan sitti himu hin dhaabatiin, hin taa'iin, fuulduratti socho'i. Dhugaan siin jedha. Yoo isa kana raawwatte milkaa'inni harka kee keessa jira. Si wajjin jira. Jabaadhu.